Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattoota hordoftoota Saaraa Toobiidha. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo lafa isin jirtan kallattii isin jirtan hundumaatti isiniif baay'atu isiniin jechuu jaalladha. Akkam jirtu maatii waaqayyoo ijoollee waaqayyoo warri waaqayyoodhaan fudhatamtan warri waaqayyoodhaan jaallatamtan warreen dhiiga hoolichaatiin miccamtan warreen gooftaa Yesuusitti amantan warreen gooftaa Yesuusin duukaa buutuu gooftaa Yesuus taatanii barbaadamtan warreen bitamtan gooftaa Yesuusin bitamtan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo dachaa dirbiidhaan isiniif baay'atu jirtu jajjabaattu anu boleettiin keessan akka kanattiin waaqayyoo abbaan koo jechuudha inni waaqarra jiru akkanatti na bareechee na tottolchee gaarummaan godheef osoo hin taane tola isaatiin haleluuyaa tola isaatiin utuu akka cubbuu kootiitii fi daqiiqaa tokkoof lafa kanarra hin jiraadhuun ture. Utuu akkan cubbuu dalaguutii fi daqiiqaa tokkoof hafuura akkan baafadhu naaf hin kennu ture. Garuu waaqayyo tola isaatiin, ayyaana isaatiin, araara isaatiin na mil'atee, na ilaalee akka kanattiin ayyaana naa baay'isee mana isaa keessa na dhaabee fuula keessan durallee kan naa godhu na godhee jira. Haaleluyyaa maqaan isaa kan galateeffame ta'u. Galanni keenya hundumtuu immoo kan isaa ta'u, kan abbaa haa ta'u, kan Yesuus Kiristoos haa ta'u. Haaleluyyaa. Innaan akka kanattiin nagaa bareedaa nagaa raafa waaqayyo gooftaan macaana jiraachise nagaa guutuu yoon rafe nagaa koo yoon ka'e nagaa koo yoon taa'e nagaa koo dur jedhaan ta'a dhugaa waaqayyo amma garuu uffee jedhaatiin rafa uffee jedhaatiin ka'a. Haaleluyyaa haaleluyyaa namni Yesuusin qabu namni Yesuusitti maxxane issee irrifi jedha irriba nagaa rafa. Haaleluyyaa kan irriba nagaa nama raffisu. Haaleluyyaa jireenyi Yesuusin alaa reeffa goga namni Yesuusin hin qabne reeffa goga adda sagalee waaqayyo namni Yesuusin hin qabne reeffa du'a lubbuun kan keessa hin jirre jechuudha. Haaleluyyaa akkasitti Yesuus kun na keessa jira ani immoo isa keessa jira boqonnaa gaarii nagaa gaarii naa kennee yoon rafe nagaa koo yoon ka'e nagaa koo. Haaleluyyaa abbaa si haa galatu diidiyya si haa galatu. I love you so much sin jaalladha hedduu si jaalladha. Namni illee fakkeessuuf jechuu danda'a sin jaalladha jechuu angaruu ofii kurratti waa hedduu waan hin argeef hullee akkan sin jaalladha abbaa jedhu na goggodha jechuudha. Hiina kaakkaanyaal jettee ifaarfattu zarfeen hiina kaakkaanyaale ani tajagirree andi kan tajagirree laaqi maalichi yoo gara dudduubaan deebitan jettanii dhuga baatii see dhaggeeffatan jechuudha. Ani guyyaa tokko rakkadhee hin beeku jette. Inni akkana na boosisu kuni jaalala isaatii uleetaa isaatii jaalalli inni natti agarsiisedha. Jaalala abbaa faadhi natti agarsiifne natti agarsiise lafa abbaa faadhi na fuudhuu hin dandeenye na fuudhe kanaaf natti bubu'a hiina kaakkaanyaal hiina ziranyyaal achi. Haaleluyyaa natti bubu'a jette sitti na godhana na qo'atte jaalalli gooftaa gaafa sii galu sitti bu'a. Utuu sitti bu'e sitti dhaga'ama. Haaleluyyaa sinitti nima utuu sitti bakka maaliifi namni tokko gaafa rakkatee rakkina keessaa bu'u waa'ee rakkinaa beeka. Isa rakkateefillee rakkoonsa maal akka ta'e gaafa sana hubata jechuudha. Haaleluyyaa Yesuus geetaa nama. Kanaaf ani zarfeedhaa hedduu kana hubadha jechuudha. Hedduu kana gaafa lafa onaa keessaa see baasu abbaa faadha qabdi turte garuu aangoon qaban turan. Homaa tokko gochuuf hin qaban turan isaan waanjoo du'aa jala turan waanjoo garbummaa jala turan qambarrii seexanaa jala turan yeroo sanatti jechuudha. Eenyuree danda'aan eenyudha? Yesuus. Eenyuree kan lafa onaa keessaa guutotee si baasuu danda'u eenyu? Yesuus. Haaleluyyaa asinitti nima. Kanaaf seenaa zarfeedhaa gaafa dudduuba deebi'ee ilaallu hiina kaakkaanyaal yeroo isheen jettu analleen akkuma sana natti bu'uudha. Natti bu'uudha. Gaarummaa waaqayyo siif oole lafanni kaleessa si fide waanjoo dukkanaan sirraa cabse yeroo yaadattu har'aa kee kana gaafa rakkina keessaa baatee bal'attu lafa kaleessa keessaa baate hin irraanfatin. Taasuma hin irraanfatin yaadadhu lafatti kuftee ilaali akkamittiin akka kaates immoo ilaali maaliif akka kufte madaali ilaali. Haaleluyyaa Yesuus gooftaadha. Yesuus gooftaadha. Namni Yesuus hin jaallatamne laayikii matuqaa jaallasaati. Egaa
obboleewwan koo dhiifama naa godhaa. Intini keessa seeneetan jechuudha. Dhuma keessaniif nagaa gooftaa baay'atu. Nagaan naa baay'ate, ayyaanatu naa baay'ate. Kanaaf na ankasha gisee tokko waan natti toleef. Waanjoon garbummaa waan narraa cabeef, waanjoon dukkanaa waan narraa cabeef, gisee tokko gammachuu keessa darbe waan anaasa'u laala jechuudha. Kanaaf jennaan dhiifama naa godhaa. Intini maleessaa ri'eessii kan biraa keessa seenee jechuudha. Nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Nagaan gooftaa mana tokkoon keessanii haa seenu. Waaqayyo danda'aadha. Waanjoo dukkanaa cabsuudhaafis mul'ateedha sagalee waaqayyo. Haleluuyaa. Kanaaf jennaanii hunduma keessaniif, mana keessaniif, jireenya keessaniif nagaatu barbaachisaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Amantii kamiin hordofi? Nagaan si barbaachisa. Ganda kamiin ta'e nagaan si barbaachisa dursa. Nagaan siif haa ta'u. Nagaan immoo kan dhufu Yesuus Kiristoosiin. Haleluuyaa. Isaanii nagaan kan argamu Yesuus Kiristoosiin. Hamma barbaadde maan qabaate qabeenya. Hamma barbaadde maan lakkaa'in birrii. Yaala Yesuus dastaa yeellam. Haleluuyaa. Yesuusiin malee gammachuun hin jiru. Sinitti nima. Hamma beet qabaadhu, makiinaa qabaadhu, mana fooqii meeqa ijaare. Yesuus keessan jiru taanaan gammachuun qabdu. Lazalaalee. Kanaaf jennaan obboleewwan koo Yesuus dursee barbaachisaadha jireenya keetiif, jireenya kootiif. Dhugaadha riisii kootii keessaan bahe jechuudha. Riisiin koo kanan turre xiqqsii qabadheen dhufe jechuudha. Garuu Waaqayyo ofii isaatii karoorsee wanta inni arraba koorra kaa'e dubbadha jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo yoo nagaan hin jiraanne birriiti qabdu, qabeenyaati qabdu, kantu alfaadhi. Kanaaf qabeenyaan kee kana keessa siif haa ta'u. Birriin kee kana keessa siif haa ta'u. Yoos gammachuu argatta. Yoos dastaa argatta. Yoos uffee jettee jiraatta. Namni homaa tokko hin qabne dhugaadha Kiristoositti kan jiraatu uma jiraata. Kiristoositti kan jiraatu gammachuu akkamiitiin jechuudha. Homaa tokko osoo hin qabaatin nagaatu jira waan ta'eef. Nagaan immoo ni dursa waan ta'eef jireenya dhala namaatiif nagaan ni dursa waan ta'eef jechuudha. Haleluuyaa. Kanaaf nagaa argachuudhaaf dirqama dhamaatee rakkattee gadi buutee ol baatee kana argachuun dirqama. Buddeena jireenyaa argachuun dirqama. Buddeen jireenyaa as keessa jira. Kun immoo qaalii Yesuus Kiristoos. Wanta baansaa keessaa bahee hundumaati kun. Haleluuyaa. Kanatti kan jiraatu kamiyyuu rakkatu. Yoo rakkate illee ni ilaalama. Warqiin abiddaan ilaalama waan ta'eef ati dhala namaatti qoramuu qabda. Qoramuu qaba. Inni ilaalamna malee macarrashaan keenya yookaas dhumni keenyaa jireenya barabaraati. Gara jireenya barabaraa mootummaa barabaraatti deemuuf deemna jechuudha. Rakkinni jiraachuu danda'a biyya lafaa kanarraa. Rakkinni jiraachuu danda'a. Haala kamiin keessatti ni rakkata. Namni qajeelaan namni kanatti jiraatu ni rakkata. Gowwaan ta'ina. Maaliif anu osoo isatti jiraadhu rakkadha? Warreen jettanii gowwaa hin ta'ina. Moonyi hattuunu. Irrakkatan, hin dhiphattu, hin dhiibamtu, hin rukutamtu. Maqaan gadheen isinitti moggaafamu. Haleluuyaa. Yifuna mina gabbanyine leegizee namu. Yeroodhaaf maqaa sana kan sirraa kaasu, kan sirraa shaaru Yesuus Kiristoos siif dhufa guyyaa tokko. Yesuus Kiristoos siif dhufa. Maqaa haaraa sitti moggaasa. Seenaa moofaa sirraa galagalcha. Yesuus Kiristoos danda'aadha. Waan hundumaa danda'a. Seenaa koo haaressuu dadhabe? No, hin danda'a. Haleluuyaa. Kanaaf jennaan maaf hin dhiibame, maaf hin rakkadhe? Yesuus maaf callisee laata? Warri jettan Yesuusii fi akka saayinsiin jedhutti jechuudha astamaariin tokko. Astamaariin illee gaaffiin gaafatti baay'atu calliseeti itti mari'atee keessaan qayyabatee dhufee deebii kennaaf jechuudha. Yesuus Kiristoos yaadi Yesuusiif yaadi namaa akka lafa kanaaf samaayii kanaa walirraa fakkaata. Kanaaf hin ariifatu. Suuta ibboon kee gaaffiin kee wanti hidhaa ture jechuudha. Suuta deebii argataa deema jechuudha. Suuta deebii argataa deema. Kanaaf jennaan maaliifi anu toosaaf jiraadhu maaf rakkadha? Maaf hin dhiibamaa? Maaf gaaffiin koo naaf deebi'u? Kun anaafis gaaffiidha. Garuu akka kun jedhutti Yesuus Kiristoos hin ariifatu. Suuta. Gaaffiin kees hin deebi'a. Hibboon kee bara dheeraas hin hiikkata. Hidhaan kees ni cirama. Haleluuyaa. Danda'a waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan keessa keessanitti
gooftaa Yesuus kuni hin ture. Gaaffii kootiif deebii kennu dhiiseera. Maalin godha isa bira? Warreen jettan eeyyeen gaaffiin keessan turuu danda'a. Deebii argachuu dhiisuu danda'a. Yeroodhaaf jechuudha. Garuu Waaqayyo hojii isaa hin dhiifne, hojii isaa hin dhaabne. Hojii isaa hojjetaa jira jechuudha. Haleluuyaa. Iyesuus Kiristoos hojii isaa hojjetaa jira. Haleluuyaa. Namatti fakkaata malee. Maaliif yaadi namaa gabaabaadha? Hin ture jedha namni. Anumarraa kaasee maal warri natti ga'isan kana yaa Rabbi yaa Yesuus iji kee hin argamiti hin jira. Eeyyaan hin arga. Iji isaa iddoo hundumaatti arga. Akka kootiif akka kee kanaa miti jechuudha. Iji Yesuus iddoo hundumaatti garaa nama tokkoon jiranii keessanii arga. Maal akka isaan yaadan dursanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyo obsa nuuf haa kennu. Mana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf obsa nu barbaachisa. Waaqayyo obsa nuuf haa kennu obboleewwan koo.